السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو ما تكونوا جالتم تكافي كبجان جرد تكون جالتني نجافي كبجان كنا سنبراجرات وشهر اللي مش حجرا مش حرام قبل تسمي كجرا هم مجتمعات الرا في والأخذ مجتمعات الرا أنت أكسب جالتا فإيشلا وبلنت تنا مش فاتو مالانت هدي جالت جمدة حكسي مليه هم تكنا في وجهتني أترى هم تكهن تجريني هنجا فراش اللي أصور راهن لبسين استايل سينا وجهتك قبل تسمي كجرا كذا aku ngaparata meeshaan keenya kana konkolaataa kan kana akkanuma jira jechuudha. Meeshaan akka duraati jechuudha. Achirra wanti tokkochi hin qayyaramne hanga algaa hanga biffee waan tokko osoo achirra hin jijjiirin akkasumatti na hojjedhu wanta achirra hin qayyarin jijjiiruu hin fedhu. Hedduu jaaladhee jira hedduu natti toleera meeshaan Faaxumaa jettee qabadhee dhufee jira jechuudha. Namoonni jaalatan keessan dubbisuu hin irraanfatina. Akkasuma immoo namni biraallee namni ajajaa jiru hin jira. Meeshaan kun baay'ee jaalatame namoota hedduu biratti fudhatama hedduu argatee jira jechuudha. Akkuma isin beektan maashaallah hedduu jaalatanii jiranii namni hedduu yuu fedhanii jiran jechuudha. Ani ammoo yuu viidiyoo tokkoon isin mul'isaa isin ammoo hanga xumuraatiin na wajjin turaa isin jedha. Inkaa bala jamra tole ben. Viidiyoo isin jalaa daddasiisa. Algaan seena kana jechuudha akkuma baratame viidiyoo tokko shantama jechuudha. Akkuma isin beektan kiloo distaaliin isaallee akkana jira akkasuma kaapsariin bifatanii jira asii asiifi miila jalaan jira jechuudha. Hedduu ka baratame masaabaa lama qaba jechuudha. Akkuma isin beektan kunuuti masaabaa lama qaba jechuudha. Komodinoollee lama qaba miillisaa jalillee kunoo akkana jira jechuudha. Firaashii tokko ofirraa qaba hedduu bareeda. Algaan kun gatiin isaa kuma 38 jechuudha. Firaashii masaaba tokkollee qaba jechuudha. Firaashii tokko qaba gatiin isaa kuma 38 asitti qixxaamte dirisiinidha. Dirisiin kun qaamni isaa kun shansharaataatidha jechuudha. Akkuma beekanii argitanii hundi isaatii shansharaataatidha. Hedduu bareedaa hedduu fudhatama guddaa qabaadha jechuudha. Gatiin isillee kuma 20 akkanatti hedduu bareechise jechuudha. Ittaan sadaan firaashii kana firaashiin kunillee kuma 19 galee jira jechuudha. Hedduu bareeda maashaallah namni barbaadan hojjedha. Ittaan umsaatinillee akkuma isin hojjettatti na hojjedhu naannitti umsaatinillee akkasuma hojjedhee jira jechuudha. Maashaallah hedduu bareeddi haala kanaan isin dhiyeessinee jiraniiti. Hedduu bareeddi jalli isaa masaabaan isaa garaa keessaanii akkana fakkaatu jechuudha. Hedduu bareeda wannummaa akkasii asirraa hin jijjiirin naannitti ayyaa akkasuma osoo hin jijjiirin hojjedhee jira asitti. Kino masaawati isaa garaa keessaan gooneef masaawatiin garaa keessaa kan nama dhiiraa waan ta'eef garaa keessaan gooneef akkana fakkaatee jechuudha. Maashaallah kunillee boota waan tokko kan kaayamanii hedduu bareedaa asirratti dhufeedha. Inni lammaffaan dhufeellee garaa keessi isaa maashaallah akkana jira jechuudha. Daraan isaa jalaa kaasee hanga gubbaatitti masaawatiidha. Akkasuma immoo ampuulii qaba jechuudha. Ampuulii saddeet jedhee qaba. Hedduu bareeddee jechuudha. Biffeen kun qaamni isaa guutuun biffeedha. Maashaallah hedduu bareeddee gatiin isii birrii kuma 40 isaanii maashaallah saddeet ka jedhee fi babbareedaa akka ta'e jechuudha. Meeshaan keenya argitanii meeshaa cabsaa qabu miti meeshaa kwaalitiidha meeshaa orijinaaliidha. Akka malee fe'uuf muddamaa jirraa isin tooraa ba'anii akkana fakkaata jechuudha. Argitanii maal kana qofaa miti chubbudiin isaallee kinoo kana akkasuma sibiilli isaa sibiila kwalitii qabu sibiila furdaa fi sibiila kwalitii qabu fi meeshaa ciddetti jedhee jechuudha. Hedduu bareedaa yoo firaashin keessaa bahu firaashin kun bahee as bira jira jechuudha. Firaashii yoo keessaa bahu akkana jira jechuudha. Maashaallah hedduu bareedee hedduu ciddetti jedhee jechuudha. Meeshaalee bareedaa fi meeshaa orijinaali kwalitiidha. Hin muddamaa jiranii fe'uudhaa fi makiinaan as turee jira. Anillee meeshaa viidiyoo biraa waan qabuuf sababa saniif hanga ammaa ture jechuudha. Sababa saniif hanga ammaa ture jechuudha. Qomsaaxiniin kun gatiin isaa birrii kuma 35 isiniin jedhee jira. Meetira 1 fi 20 qumatiin isaa meetira 2 fi saantii 40 jechuudha. Inni biraa biffeedha. Biffee ciddetti qaamni isii guutuun mastaawoti. Akkasuma immoo hedduu bareedduu taate gatiin isiillee birrii kuma 45 hedduu kanumaan isin darasiifama argitanii mastaawotiin kun qaama namaa guutuu mul'isa jechuudha. Jalaa kaasee hanga gubbaatitti qaama namaa guutuu kan mul'isu jechuudha. Yoo isin qalamii kanaan jaalatan qalamii kanaan isin hojjennaa argitanii mastaawotii kana sababa warra dhaabatanii fayyadaman akkasuma immoo warra abbaa manaa qabu yoo haati manaa kadirisiingitti fayyadamte abbaan manaa kanatti fayyadamuuf akkana hojjennaa fi hedduu bareeda. Maxafaan isaa maxafaa orijinaalii fi ciddetti jedhee jechuudha. Maxafaa isaa maxafaa kwaalitii qabu jechuudha. Hedduu bareeda. Qalamii yoo isin barbaadan qalamii isin jijjiirraa qalamii kan fedhe keessanii fi akka isin barbaadaniitiin isin hojjenna jechuudha. Hedduu bareeda. Yoo jaalatan keessan dubbisuun keessan tasumallee hin irraanfatina. Lakkoofsa bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 irratti heloo yoo jettan gamanumaan argachuu dandeettanii safaa keessatti warri jettan boota isin barbaadanii fi bakka isin feetan hunda isiniif keessa isiniin jedha. Hedduu bareeda saddeetti ka jedhe jechuudha. Hedduu bareeda ka ta'e akkasuma immoo dirisiingilleen kinooti dirisiingii bareedduu taate hedduu bareedde jechuudha. As jala teessoon isaa jala ka'ee jira. Jala haga nooraabuuf achi jala bahee hedduu bareeda jechuudha. Maashaallah haala kanaani masaabaan isaa guutuun masaabaa tan sharaataati ka ta'e jechuudha.
jechuudha. Argitanii masaabaan guutuu masaabataan sharaataatiiti. Hedduu bareedaa hedduu cidditti ka jedhe jechuudha. Namoonni barbaadan jedha. Masaabaa meeqa qaba? Masaabaa 6 qaba. Masaabaan 6 tan sharaataatiidha. Tan sharaataatiin isaa cidditti ka jedhee fi hedduu ka bareedu jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan jedha sinin jedha. Mataan isaa illee akkana fakkaata. Hedduu bareedaa bakka isin barbaadan guutuu isiniif geessina. Nagaatti. Argitanii akkana fakkaate jechuudha. Hedduu bareedee cidditti jedhee hojjetamee jira jechuudha. Namoonni barbaadanii asii jechuun hin raanfatin. Masaabaan isaa akkanumatti jalaa baastanii irratti hiiktanii kaatti keessan dibattanii yeroo barbaadan deebistan jechuudha. Hedduu bareedaa akkanuma haaluma kanaan fayyadamtanii bareeduma keessan guutuu shamarri of laaltee hin quftu bareedumatti ilaaltee hin quftu. Of laaltanii yeroo geeffattan dibata keessan ka barbaadan as keessa guurataa ka barbaadan ammoo gubbaa kanarra guurataa akka barbaadanii fayyadamuu dandeettanii warroonni daa'imman qabdanii waan akka poodarii dibata isin dibattan sanii as keessa jiru guurattan malee daa'imman isin jalaa jeeti. Akkasuma ammoo wantoonni shamaraaf barbaachisu waa baay'eedha wanti as keessa tanu wanta baay'ee jechuudha. Waan shamaraatu waan akka moodasii akkasuma paantii garagara waa baay'ee as keessa waa baay'ee isinii qabate jechuudha. Dibata qofa osoo hin taane waa baay'ee isinii qabate jechuudha. Isa 6 waan ta'eef isa 3 heyyuu dibataaf yoo taatan isa 3 wantoota dubartiif barbaachisu hedduu yoo keessa kaa'atan isinii baay'eedha jechuudha. Haala kanaan gubbaa kanarra immoo qibaatii shaampoo waan garagaraa looshinii kaa'achuu dandeettan jechuudha. Gubbaa akkasuma immoo haa bareedumaatti hababaa garagaraa illee kaa'achuu dandeettan. Kunillee bal'aa sirrimatti bal'aa argitanii hedduu bal'ata. Akkasuma immoo jala isaa kanallee waa hedduutu gala waan ta'eef hanga jalaa argitanii hanga jalaa waa hedduutu gala as keessallee waan barbaadan fayyadamuu dandeettanii dirsiin cidditti jedhee kana jechuudha. Kuma digdamaan fi qopheessineerra algalleen algaa hubatii isaa sirrii qaba jechuudha. Akkasini mul'atuuf jedhee sirriitti jechuudha. Firaashillee irraa fuudhee isinitti mul'isee jira. Hedduu bareeda jechuudha. Sibiilli isaa sibiila cidditti jedhee kwaalitii eeggate argitanii sibiilli isaa sibiila furdaa ka ta'e hedduu furdinni isaa qaba jechuudha. Kwaalitii ka eeggate jechuudha. Akkasuma algaan isaallee algaa akkana bareedu taabsanii isaallee sirriitti jedhee itti galee jiru. Asirraa hin jijjiirin waan naan jettee bareeduun fi akkasuma hojjedheetu jira. Kun qalamii miti jedhee isinitti himee jira. Akkasii wanta irratti gaxxamamu malee qalamii miti bitamee irratti gaxxamamu hedduu bareeda jechuudha. Haala kana cidditti goonee isin galchinee jira jechuudha. Argitanii akkuma isin argitan kana akkuma bareedu kanatti taappisariin isaa iyyuu akkatti bareedu laala. Maashaallah taappisarii oriijinaaliidha jechuudha. Lammaffaa miti taappisarii tokkoffaa oriijinaaliidhaan isin galchinee jira. Qumsaaxinii bareedaa kan ta'e jechuudha. Garaan isaa keessi masaabaallee akkasumatti kagalee jechuudha. Hedduu bareeda. Masaabaan isaallee qalamiin dibamee qalamiidhaan cidditti jedhee galee hojjetameeru jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Akkasuma kun bootaaf akkasuma gubbaa kanarratti jechuudha. Waan ittiin dilimsu waan garagaraa waan barbaadan kaa'atanii bal'aadhaan keessi isaallee safaa kan jedhee hedduu bareeda jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Akkasuma sibiilli isaallee irratti galeellee sibiila cidditti jedhee jiru jechuudha. Sibiila dafee hin jijjiiramu jalaa hin cabne jechuudha. Akkana hedduu bareeda. Maddarraan jalaa kaasee hanga gubbaatti jechuudha. Argitanii maddarraan isaa jalaa kaasee hanga gubbaatti cidditti jedhee jechuudha. Isiniif galee jira. Hedduu bareeda. Namoonni jechuu barbaadan jedhas hin jenna. Maddarraan isaallee akkana mastaawotiin isaallee mastaawotii bareeda argitanii mastaawotiin isaallee akkanatti jechuudha. Cidditti gadhee galee jira. Hanga miila namaallee mul'isa jechuudha. Hedduu bareeda argitanii maashaallah. As keessa of ilaaluudhaaf hedduu namatti tola jechuudha. Biffeen isaanii biffeen akkana fakkaata. Meeshaalee hedduu bareedaa ta'ee fi akkanatti cidditti jedhee jiru. Isiniif qopheessineerra isin ammoo nu dubbisuun irraanfatinaa keessaani yoo keessan nu dubbistan isiniif hojjannee hanga boota isin barbaadanii fi naannoo isin feetanii isiniif geessina jechuudha. Haala kanaan bareechifnee isiniif qopheessinee jira jechuudha. Isin ammoo yoo isinirraa eegamu gara keenya dhufuu qofa jechaadha. Gara keenya dhufuu qofatu iyyuu isinirraa eegama. Yoo barbaadan qumsaaxinii kana meetirka 70 illee isinii hojjanne jechuudha. Yoo barbaadan tadarraabii gubbarra kanallee irraa hambisnee kan jala kana qofaan illee isinii hojjanne isiniin jenna. Sun fedhe keessan eeguudhaan akka isin barbaadanitti nutu iyyuu isiniif dalaga jechuudha. Isin ammoo kan isinirraa eegamu gara keenya dawwaltanii gara keenyatti dhufuu qofa jechuudha kan isinirraa eegamu. Hedduu bareeda. Algaan kun hedduu cidditti ka jedhee fi kwaalitii ka eeggate jechuudha. Hedduu bareeda. Meeshaaleen akka inni meeshaalee cidditti meeshaalee babbareedaadha jechuudha. Yoo isin dubbistan keessaan nu ammoo iyyuu isiniif finne jechuudha. Argitanii meeshaalee babbareedaadha.